Arsiiba aanaa heexosaa bakka magaalaa Itayya yookaan Itayya bakka jedhanitti argamna. Itayya maal akaakoo Itayya jechuun kuni? Itayya maqaa namaati. Maqaa namaati. Itayyaa sanii bakka bu'ee magaalaa waamu. Itayyaa yennaa dhiiroo gandii maal ilaallate jedhee Itayya. Tiyya jechuun wayii akkas waan sanii waan tiyya jechuun walii galuu wayii na fakkaate. Tayyummaan isaa nuufi Harargeellee waluma qabata. Amma fakkeenyaa fi ani maqaan kiyya Muhammad Hajitummaa Amaatummaan ka buttaati. Hajitummaan ka buttaati. Buttaan ka kormaati. Kormaan ka qulumsaati. Qulumsa ka ambooti. Amboo ka mirkaanoti. Mirkaanoo ka muudeeti. Muudeen ka sinaani. Sinaan ka aleekoti. Aleeko ka soodicho ka heexannaa ka Itayyaati jedhama asii gala kun. Itayya. Arraa miti waan taarifa bara dheeraadhaati. Maqaa bara dheeraati maal? Itayyaati. Itayya ka wacaaleeti. Wacaalee ka sikkooti. Sikko ka mandooti. Mandoo ka supheeti. Supheen ka siiriiti. Allahu akbar. Arsiin kun xaqilaallaan asirratti deebi'a. Tutti sikkoo mandoo walitti deebi'a. Sikkoo ka mandooti. Mandoo ka supheeti. Supheen ka siiruuti. Siiru ka kuushiti. Baala kanaan walitti kamitti dhuftan? Isaan illee ilmaan sikkoo mandoo wayii asirri walitti dhuftan moo? Hedduu islaamun hundinuu walitti dhufna. Sikkoo mandoo arsii xaqilaalaa walitti qabata. Akka islaamatitti islaama akka arsoomatitti arsii baalee diidaa mashriqii magribiin arsii walitti qabata sikkoo mandoo walitti qabata. Baaleenis xiqqishoo ilmaan abbaati isin har tokkotti obbo akka keenya Harargeellee nuti walitti galla isinii walitti dhufna. Silaawuu walumaanuu ilmaan abbaa tokkoo ta'a hedduu baalee nurra isinitti dhiyeenya qabdi yoo natti fakkaata. Baalee diidaa jedhamna nu amma diidaa baalee diidaa jedhamna. Walitti tokko walitti tokkumaa jechuudha. Walitti dhufa. Waa hedduu gizeeniif sikkoo mandoo kaasan namni gariin baalee waan juusni kaasa arsii waan juusni kaasa ilmaan arsii sikkoo mandoo akkana nuti illee akkanuma dhageenya akkuma nulleen karaa baasan afran qalloo jedhanii kaanillee oborraa kaanillee ituu kaan aaniyya faa jedhanii. Kana jechuun uumatti wal beekana malee waan itti walii kukutan illee laamiti. Hedduu aanaa kana yookaan naannoo tanatti taarifa gurguddaa wayii dhageenye. Kitaabota adda addaa yeroo dubbisnu kitaabota qabsaa'ota Oromoo idda dhaliinsa ilma namaa fa'aa jedhee waa hedduu haasa'urraa bara dheeraa abboota keessanii kan abboota keenyaa isiniin durallee ta'uu amma waggaa 1980 wayii fa'aa gaafa himan 1880 wayii biyyi kun seenaa qaba. Absoo waggaa dheeraa waggaa ja'a ol azuule maal jedhanii irratti adeemsifamee dhiittaa addaa nafxanyaadhaatiin jechuudha maqaa jijjiiruu waan adda amantaa jijjiiruu san ture rabbi arsii kana irraa hambisee akka baay'inaan akka shawaatti amantaan isin qayyaramne kunoo nama kanaa jajjabaa hayyuu ulamaa meeqa qabdan akka sheessan gammadaa fa'aa jira namoota hedduu biyya alaallee kan jiran kan biyya keessan jiran rabbiin bakka kanaan arraan tana nu gahee isin hojiillee ol garre bakka seenaa sanillee dhaquun xiqqishoo allee yeroodhaa waan hin ayyamneef nutillee inni ijaarrennee nuuf hin mijan inshaallah abbaa keenya abbeera yookaan abbaa keenya kan waan taarikaasillee naannoo kanallee beekan hedduu Harargeellee qaraatiif dheeyxanimee keessa takka nuti qaba inshaallah. Maarree nu amma wanni nuti nu arfan qal'oo jechuun dhaloota abbaa isaaniiti. Arfan qal'oo kanatu iyyuu bitaa mirgatti maatii biyya Harargee kana ka hore arfan qal'ooti. Ilmaan afurii kana uumate qal'oon arfan qal'oo yaani ilmaan afurii kana uumate ilmaan afurii kun horee dagaagee biyya Harargee kana muluu keessa guutee jira. Argitanii amma asitti akkuma biyya keenyatitti nu amma nu gosti keenya heetosa keessatti aleekoo keessatti ilmaan muudee jedhan. Ilmaan muudee godaanaa takka galmoo lama seeruu sadii gaashin afurii arfan kun ilmaan abbaa tokkooti. Ilmaan abbaa tokkooti. Arfan qal'oo akkuma isin jettan arfan ilmaan muudee jedhama. Ilmaan muudee jedhama. Ilmaan muudee kun immoo maal of jalaa qaba? Hamajaa of jalaa qaba. Hafarsoo of jalaa qaba. Nasoin of jalaa qaba. Deebee godaanaa fi kunniin walitti deebee godaanaa takka hasoon lama naseen sadii hamajaan afurii arfan kun ilmaan abbaa tokkooti. Ilmaan aleekkooti.
نعم ilmaan aleekoo ilmaan aleekoo akkuma ilmaan muutii afurii sanitti kunilleen afurii ilmaan aleekoo immoo ka soodichooti soodicho ka heexanna ka itayyaati itayya magaalaa kana waan ta'eef abboonni keenya asitti dhalatanii maqaan itayyaa itti bahe magaalaa kanatti hundeen abbaa keessanii ichi gizee duuba deebines asii jechuudha. Arsii maqaan kunis arsii keessatti heexoosa keessatti aleekoo. Aleekoo keessa itayyaa. Itayyaa. Waliigala maqaan biyya kanaa lafa kanaatti isaan waamamuun isaatu abbaa nama kana maraatii jechuudha. Akkana bakka. Dhala isarraa facaateetu har'a kana baay'atee magaalaa ta'e. Magaalaa kana ta'e magaalaan kun jijjiiramuu diddee aanaa heexoosaa magaalaa itayyaa jedhamee itayyaa waamamte. Argitanii? Magaalaa kana keessa saanummaanu? Magaalaa asuma keessa dhaloonni magaalaa kana keessa teessoon isaa kun asumatti itayyaan kun asumatti dhalate. Naa waan kana ta'eef itayya ilma boorutii booru ilma wacaaleetii wacaale ilma sikkootii sikkoo ilma mandootii mandoo ilma supheetii supheen ilma siirutii jedhamee tartiiba kanaan Oromoo waliin qabata amma deebi'ee shawaa fi islaamaa fi kiristaanallee shawaa Oromoo kana waliin qabatee argitanii heenna haalaku jedhama shawaa fi arsiin immoo yoo dhalatu heenna haalaku jedhamee heennan kuni arsii keessatti heexoosa haalaku immoo shawaa kiristaana ka hore isaan ilmaan abbaa tokkooti heenna haalakuun kun obboleewwan. Isaan lamaan obboleewwan heenna haalakuun isaan lamaan obboleewwan. Kaan shawaa hore amantaallee kiristaana ta'u. Kiristaanas ta'e. Kaan arsiidha hore amantaallee musliima. Wal keessallee jiraatan. Akkanatti immoo rabbi nu kaa'ee tartiiba kanaan horree dagaagine namni keenya horree mashriqii magriibitti baay'atee dagaagee hagana ga'uu danda'ee amma eega horree kaleessa abboonni keenya aadaa ofiitiin bulanii aadaa ofiitiin banii aadaa ofiitiin bulanii aadaa ofiitiin buluu aadaa ofiitiin bahuu sanirraa amma rabbi karaa qur'aanatiif amantaa rabbii keenyaa qabannee ergamaa rabbii keenyaa nabiyyi rabbiititti deebinee qur'aanaa fi hadiisa jala deebi'ee masgiinni keenya baay'atee biyya maratti baadiyyaa fi magaalatti illee baay'atee gara islaamummaatitti deebinee islaamummaaf immoo deebi'eetiin aadaa amantaadhaa wajjin waliin dinnillee ni qabatanii. Takka kun akka keessummaa gizee isiin dhuftee hedduu arsii keessummaadhaan beekamte dhugumatti animma naannoo hedduun deeme naannoo Oromiyaan ta'inillee deemee bakka hedduu argee yeroo garuu as dhufutti hedduu takka gammachuu waan addaan natti dhagahame. Nyaatinillee kaanii maal raawuteelitti nyaatinillee nyaanne. Aadaa beekamtuu aadaa kabajaadhaa ulfinaa qabdanii fuudhaa heeruma keessatti aadaa kabajaadhaa qabdanii akkasumatti hawaasummaa jireenya keessatti illee sanuma qabsoo keessatti illee sanuma barnoota keessatti illee sanuma ummata kabajaatti kana qabu umaagaa waan biraatiif osoon ummata kana qofatti wanta godhuun taaneen illeen foon kiyya walii fooniin nuti ilmaan abbaa tokko Oromticharraa Booranaa Bireentuun dhufne akka kana seenaa qabsaa'ota dhiiroo kalee akka leenjisoo dhiigaadhaa nama taariika jabaa qabu bakka kanatti Oromumaafuu jechuudha. Nama tokko osoo hin ta'in Oromuma birattuu nama siidaa jabaa yookaan taariika jabaa dalagee dabre. Gaafa sila harka kannaan ganda harka harma muransan keessatti qabsoo waggaa meeqaaf lolchiisaa kan ture. Inshallah takka takka wanta kasii haa abboota irraa dhageessan illee taatu. Maarree gaarii kunillee taariikni seenaa guddaa qabu ka jiru biyyi keenya kun